Bakki argama ishee dhiha Oromiyaa kan taatee fi akkasuma magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 600 ol fagaatteetti kan argamtu magaalaan Dambiidolloo magaalaa guddoo godina Qeellam Wallaggaati akkasumas magaalaa aanaa Sayyoo akka taates himamaa fi Dambiidolloon magaalaan karaa qabsoon obbo Leencoo Lataa Eebbisaa Addunyaa fi kanneen biroo biqilchite karaa hayyummaan Dr. Nagaasoo Gidaadaa fa'aa kan biyyaaf gumaachitedha. Magaalaan seenaa hundeeffamaa waggaa dheeraa qabdu kun hanga umurii fi dursitummaa karaa barnootaanis ta'e jireenya hawaasummaan qabaattus sababoota garagaraa mootummoota dhufaa darbanii biyya kanaan ka'an akkuma jirutti ta'ee hanga yaadame hin guddanne. Tajaajila daandii aspaaltii keessoo argachuuf hospitaala sadarkaa isaa eeggatee fi bu'uuraalee misoomaa mijatoo argachuun magaalaa Dambiidolloof dheebuu waggootaa akka ture waanuma beekamudha. Kunis ta'e magaalittiin qaxaleewwan barnootaan siyaasaanii fi teeknooloojiin maqaa biyyaa waamsisan horachuu fi biyyaaf gumaachuu hin dhiisne. Gama barnootaatiin yoo ilaalle waggoota muraasa dura yuunivarsiitiin keessatti kan saaqame magaalaan Dambiidolloo carraa barnootaan guddachuu isa ol aanaa ta'e argattee jirti. Erga yuunivarsiitiin Dambiidolloo magaalaa Dambiidollootti saaqamees dameewwan jajjaboo ta'an sadan dhaabbileen barnoota olaanoon ittiin beekaman keessaa hojii qorannoo akkasuma kalaqaan waan hedduu hojjechuun danda'amee jira. Yaadannoo yeroo dhihoo kan ta'e waa'ee hojii kalaqaa diroonii barsiisaa yuunivarsiitii Dambiidolloo Amaanu'eel Baalchaan kalaqame kaasuunis ni danda'ama. Qophiin keenya muuxannoo ogummaa har'aas dhimma kanarratti kan fuulleeffatudha. Haga xumuraatti nu waliin tura. Ijoolleen Dambiidolloo gimbii gubbaa ooftuu xiyyaaraati yeroo hundaa ooftuu xiyyaaraati dhaggeettuun bara ammaa nama yaaddu nyaattuu midhaaniiti nama yaaddu nyaattuu midhaaniiti. Amaanu'eel Baalchaa eenyu? Eessatti dhalate? Eessatti guddate? Bu'aa ba'iin barnoota isaa eessaa eegale? Milkiinii fi kalaqni isaa ammaa kun akkamiin dagaagee sadarkaa ammaarra gahe? Barsiisotii fi gaggeessitooti yuunivarsiitii Dambiidolloo akkasuma barattoonni magaalaa Dambiidolloo keessatti argamanis maal jedhu waa'ee Amaanu'eel kan jedhu akka ta'an nutti isiniif qindaa'ee jira. Amaanu'eel Baalchaan jedhama. Kan inni dhaladhee guddate magaalaa Dambiidolloo keessattidha. Kan inni baradhe kutaa 1-8tti mana barumsaa Birhaanuu Yesuusii elementariittidha aga kutaa 8tti. Sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsaa Beetel Evangelikaal Secondary Schooltti kan jedhamudha. Isa booda akkuma nama tokko teelevizii xumuruudhaanii gara yuunivarsiitii Arbaa Minci deemuudhaanii wiirtuu makaanikaalii waggaa 5 barachuudhaan eebbifamee bara 2008 giraajuweet gochuudhaanii gara Dajan Aviation Industry Meeteek jalatti kan hoogganamu gara Bishooftuu deemee achitti hojjechaa ture jechuudha. Achitti waggaa 4 hojjechuudhaanii gara yuunivarsiitii kanaatti immoo jijjiiramuudhaan asitti karoora guddaa waan qabuu fi hojii dhuunfaa koollee hojjechuu waan barbaaduu fi asitti akkan dhufu ta'ee jechuudha. Amma Dambiidolloo yuunivarsiitii keessaan barsiisaa jechuudha. Teeknikaal astiisaantiidha. Addunyaa kalaqa kanaa keessatti kan guddadhu kan na godhe naannaa keenyadha. Maatiin koo baay'ee na jajjabeessu. Rakkinooti naannaa keenya jiranii akkani kalaqaa kanarratti gadi fageenyaan hojjechuu na godheera. Maaliif rakkinoonni naannaa keenya jiran kuni namoonni kennaa kalaqaa qaban baay'ee barbaachisoodha naannaa keenyaaf. Naannaa keenya jechuun biyyoota guddachaa jirtuu fi namoonni kennaa kalaqaa qaban dirqamadha. Teeknooloojiin kalaqarraa ka'a. Fakkeenyaaf ani gaafani karaarra deemuu yookaan iddoo hojii koo deemutti rakkina tokko arga. Fakkeenyaaf namatu karaarraa waa hojjetata. Rakkina sana ilaaleetanii rakkina sana gara maashiniitti akkamitti jijjiiruu danda'a jedheetanii yaada. Erga yaadee booda waa'ee maashinichaa yaada. Maashinii kun akkamitti akka hojjetu, sibiila akkamirraa akka hojjetamu, mukarraa hojjetama moo sibiilarraa hojjetama moo mootora akkamii akka fayyadamu, mekaanizimii akkamii akka fayyadamu, warroota kana yaada jechuudha. Egaa yaadee booda gara waraqataatti deebisa. Dirooyingii isaan kaasa. Egaa dirooyingii isaan kaasee booda saayiziin isaa hammam akka ta'e, maateriyaali sana naannaa kana argachuu akka danda'u dirqama maal gochuu qabda sitti fakkaata. Fakkeenyaaf wanta dandeessee hin hojjenne tokko gaafa yaaddu dandeessee hin hojjetta garuu maateriyaali naannaa keerraa argamurraa
dandeessiin hojjetu taanaan ofumaati jechuudha mul'ati kee. Kanaafiyyuu maateriyaal naannaa kee irraa argamurraa dirqamaa yaaduu qabda jechuudha. Maateriyaal naannaa koo irraa argamuun wanta kana hojjechuun qaba jettee murteessuu qabda, yaaduu qabda jechuudha. Akkan kennaa kalaqaa kanatti baay'ee guddadhu kan na godhee baay'ee bal'isee yaadu kan na godhee rakkinoota naannaa koo jiranidha jechuudha. Bishooftuu gaafan turetti ani warroota magaalaa hojjechaa ture fiksidi wiingii xiyyaarotaa hojjedheen ture. Maaliifin hojjedhee piroototaayipii kan isa guddaa hin barbaachisa. Xiyyaarri tokko gaafa dizaayin ta'u gaafa xiyyaara tokko hojjechuudhaaf yaaddu yookaan immoo karoorsitu jalqaba piroopoozaalii isaa hojjettaa. Piroopoozaalii isaa eega hojjettee booda tiim woorkii ta'uu qaba. Qobaa kee hojjechuun sirri miti yeroo baay'ee. Maaliifii saayinsii baay'eetu keessa jira. Saayinsii xiyyaaraa keessa. Saayinsoota sanaa fakkeenyaaf an makaanikaaliin baradhe. Elektirikaalii nama barate nama barbaachisaa. Nama maanajimentii barate nama barbaachisaa. Nama kompiitara barate nama barbaachisaa. Warroota kana qindeessuudhaani dizaayinii sana hojjettaa jechuudha. Piroopoozaalii isaatii kaastee hojjettaa jechuudha. Piroopoozaalii isaa erga hojjettee booda piroototaayipii kan isa guddaa sanaa xinneessitee hojjetta. Waraqatarraas haa ta'u, kaartooniirraas haa ta'u. Erga hojjettee booda piroototaayipii ta'ee kan balali'u immoo hojjetta. Maaliifii saayinsii isaa sana mirkaneessuudhaaf jechuudha. Wanti kun hin balali'u moo hin balali'u kan jedhu humni isaa humni wiingii isaatii iskeel daawunii gootee hojjettaa jechuudha. Isa guddaa sana iskeel daawunii gootee paawarii isaas wiingii isaas eeroodaayinaamikaal sheeppii isaa xinneessitee hojjettaa jechuudha. Egaa karoorri kooyi gaafa nas dhufee diroonis hojjedheera. Amma immoo xiyyaaradha kan inni hojjechaa jiru, kan inni yaalaa jiru. Wantoonni tokko tokko wantoonni sirreessinu baay'eetu jiraata. Wantoota sirreessinu kanarratti immoo maateriyaala adda addaa nu barbaada. Maateriyaala kana immoo salphaatti argachuu waan hin dandeenyee fi itti deemaa deemna jechuudha. Ijoolleen dambii dooloof gimbii gubbaa ooftuu xiyyaaraati yeroo hundaa ooftuu xiyyaaraati dhaggeettuun bara ammaa nama yaaddu nyaattuu midhaaniiti nama yaaddu nyaattuu midhaanii. Gara fuulduraattis babal'atee akka itti fufuuf yuunivarsiitiin Dambidolloo kalaqa kana deeggaruudhaaf hojii gurguddaa hojjetaa jira jechuudha. Kana qofas miti wanti mul'ate kun guddatee akka biyyaatti akka addunyaatti akka mul'atuuf yuunivarsiitiin piroojeektii guddaa godhee qabate gara fuulduraatti hojii guddaa irratti hojjechuuf barsiisaa kana wajjin isa haasa'ee jira. Barsiisaa kana qofa miti barattooti isa jala jiranis tiimiin yookaan immoo gareen barsiisaa Amaanu'eel jala jiran cimanii akka piroojeektiitti hojjetanii akka biyyaaf faayidaa qabutti akka dhiyeessaniif yuunivarsiitiin keenya deeggarsanii godha jechuudha. Amaanu'eel jechuun nama salphaa utuu hin ta'in utuu danda'amee fi nama sa'aatii 24 guutuu halkanillee as keessa ture hojii isaatiif nama xaaruudha jechuudha. Keessumaa ani guyyaa tokko kutaana keessa dhabee hin beeku. Kana jechuun baay'ee na ajaa'ibsiisa. Kana qofaa miti Amaanu'eel jechuun yuunivarsiitiin kun nama akkasii qabaachuu isaatti baay'ee ittiin boonaadha. Maaliif yuunivarsiitiin keenya akkuma beekamu foorsi jenereeshinii yuunivarsiitiidha. Har'a gaafa miidiyaa galee ilaallus feesbuukii gaafa seennu bakka gaafa arginu namoonni hundumtu kan ittiin boonaa jiranidha. Maqaan magaalaan Dambidolloo nama akkasiif beekamtii akkasii argachuuf bor maal taala? Lammata immoo mucaan kun fiildii inni barate gafaana hojii muyyaa hojii isaatii faana gaafa walitti dhufu carraan argamne ta'uu isaa nu baddeen. Maqaan koo Orjummaa Getaachoon jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa Birhaan Yesuusiiti. Kan inni irraa dhufe immoo asuma Dambidolloo ganda Duwwaa sadiirra. Amaanu'eeliin irra televezyiinii irratti argaa ture. Marsaa tokkoffaa argeera. Marsaa lammaffaa argeera. Marsaa tokkoffaa diroonii hojjetee ture. Diroonii isaas akka inni itti lafaa kee argaan ture gaafa inni rimootiidhaan lafaa kaasaa ture. Asuma daandii xiyyaaraa irrattis xiyyaara isaa xixiqqoo marsaa lammaffaadhaaf yaalii gaafa inni kaasaa ture isas argaan ture. Diroonii ani hojjedhee ture akkuma kana mana barumsaa Dilba Tigrii yeroon ture. Diroonii hojjedheen ture. Dirooniin koos akka inni lafaan kaane nama baay'eedhaan hojjennee turre. Qindeessee hojjedheen ture. Dirooniin koos akka inni lafaan kaane har'a kunoo wanti xiqqoodhaaf ture. Wanti xiqqoon sunis kunoo har'a Amaanu'eel akka inni hojjete na barsiisee jira. Har'a dandeettii irraa argadheen jira. Dambiinuma jirta.
Teknooloojii diroonii irratti guddisee hojjechuun barbaada. Guddisee hojjechuu gaafan jedhu tokkoffaa laaboraatoorii isaa yookaan immoo workshooppii isaa Dambidolloo Yuunivarsiitii keessatti hundeessuudha kan nuti barbaannu. Workshooppii kanii diroonii yookaan immoo unmanned aerial vehicle UAV workshooppii kan roobootikii warroota kana hundeessuu barbaanna. Erga hundeessinee booda diroonota xixiqqoo diroonota fakkeenyaaf akka agirikaalcharii hojii adda addaa hojjetan fakkeenyaaf kan abidda dhaamsan kan abidda immoo of keessaa baasan fakkeenyaaf kan abidda of keessaa baasan kan nuti itti fayyadamnu fakkeenyaaf wantoonni tokko tokko lafa nuti qaqqabnee fakkeenyaaf fooqii adda addaa ta'uu danda'a elektirikii irra ta'uu danda'a elektirikiin ofisaatiin gubatu elektiriik waayiriin warroon fakkeenyaaf feestaaliin faan kuwaasiin faa ijoolleen achirratti yeroo baay'ee daddarbatti isa faattiin gumnee irraa buusuudhaaf nu fayyada. Irra caalaa agirikaalcharaa diroon irratti kan hojjechuu barbaadu kan nuti hojjechuu barbaadnu jechuudha. Inni lammaffaatiif inni kaayyoon konni guddaan immoo xiyyaara sana nama baatu sana hojjechuudha jechuudha. Ijoolleen Dambidolloo gimbii gubbaa ooftuu xiyyaaraati yeroo hundaa ooftuu xiyyaaraati fakkiituun bara ammaa nama yaaddu nyaattuu midhaaniiti nama yaaddu nyaattuu midhaaniiti. Gara fuulduraatti kan inni yaadu dhaabbatoota adda addaa wajjin hojjechuudhaa fi fakkeenyaaf dhaabbatoonni adda addaa jiru. Fakkeenyaaf qophaa kee fakkeenyaaf biyya alaatti mi'oota kana galfachuudhaa fi waajjiroota adda addaa isa barbaada. Waajjiroota mootummaa adda addaa isa barbaada. Waajjiroota sana wajjin hojjechuu barbaanna. Fakkeenyaaf lafuma turellee Dajan Aviation Industiriin faabrikaa adda addaa qabu. Isaanii wajjin illee walii gallee workshooppii sana wanta workshooppii sana keessa jiru UAV sana keessa wanta jiru warra waan adda addaa achi keessaa fakkeenyaaf ofii keetii amma sammuu kee keessaa baastee maateeriyaalii piroopoozaalii barreessuudhaa fi dhattee immoo workshooppii isa hundaa'e raawwate ilaaltee ekspiriyaansii baay'ee qabu isaan waggaa baay'ee ekspiriyaansii qabu. Mi'ootii achi keessa jiranii waggaa 10 waggaa 15 guutaa kan dhufanidha. Ati immoo har'a hundeessaa jirta waan ta'eef dirqama waajjiroota akkasii barbaada. Fakkeenyaaf UAV workshooppii UAV hundeessuu barbaadna yoo ta'e workshooppii waajjiroota adda addaa waajjiroota gurguddaa UAV workshooppii qaban dhannee ilaaluutu nurra jira. Kanaafiyyuu waajjiroota akkasii wajjin dirqama walii galuu nu barbaachisa wajjin hojjechuu nu barbaachisa jechuudha. Namni tokko bu'aa bahii jireenyaa baay'eedha kan inni qabu. Haalli mijataan hin jiru. Bu'aa bahiin jireenyaa yeroo baay'ee rakkinadha. Rakkinni immoo rakkina rakkachuun gaariidha. Rakkina rakkachuun maaliif gaariidha? Rakkina tokko gaafa rakkattu waan baay'ee baratta achi keessatti. Fakkeenyaaf ati rakkina hin beektu yoo ta'e rakkina tokko hin dabarsine yoo ta'e rakkina xinnoo si kuffisuu danda'a. Kanaafiyyuu rakkinoota adda addaa gaafa dabarsitu akka mana barumsaa tokkotti ilaaluu qabda. Rakkina sitti dhufe chaalenjii sitti dhufe sana rakkina sana keessaa buuf tattaafachuu qabda malee rakkina sana mo'amtee kufuu hin qabdu jechuudha. Rakkinni suni qormaatadha. Qormaatiitu namni tokko barataan tokko qormaata fudhateetu qormaata sanaan madaalama. Namni tokko immoo nama guddaadha kan inni jedhamu yookaan immoo nama cimaadha kan inni jedhamu rakkinoota adda addaa keessa yoo darbeedha. Rakkinoonni kuni natti dhufuun isaanii yookaan rakkinoonni namatti dhufuun isaanii jibbamuu qabu yookaan baqatamuu qabu rakkinni. Rakkina sana mootee rakkina sana keessa dabartee immoo yoo rakkina sana keessa dabarteetu namoota adda addaatiif fakkeenya ta'uu dandeessa. Mucaan kun gaafa inni hojii akkasii qabaatu baay'ee itti gammanne. Kaka'umsa inni ijoollee keenya ga'oomsuuf qabutu baay'ee olaanaadha. Yeroo nuti hin qusatiin sa'aatii isaa tun qusatiin yaada inni ijoolleef kakaasu sheer godhu waan qabdan nutti fida waliin hojjenna kan jedhu yaada akkasii keessa bulee jira. Kana qofaa miti hojii isaa dabalataan illee utuu nama gargaare nama fedhudha. Sa'aatiin garuu isa biratti baay'ee gabaabduu akka taateetu jirtu keessumaa gaafa barataa tokko barataa kireetiviitii qaban mul'ata qaban itti argu baay'ee gammada. Barataan gaafa gibbii kana seenu gaafa guyyaa lammataa fiigee dhufee nu gaafachaa jira. Haala kana nuu mijeessaa nanna. Barsiisaan kun fakkeenyummaa kan ta'u danda'u
barsiisota biyya keenyaaf illee fakkeenya ta'uu kan danda'u wanta naannoo irraa argamaniin yeroo isaa kennee dedikeeted ta'uudhaan hojii kana hojjetee jira jechuudha. Inni kun koomitimentii barsiisaa sanaa sin agarsiisa. Keessumaa bifa rakkoo keessa ta'anii waan guddaa hojjechuu danda'amu barsiisaa Amaanu'eel irraa baruun danda'ama. Lammaffaa barsiisaan kun barsiisaa yeroo hundaa dubbisudha. Nuti akka saayintistiittidha kan ilaallu qorataadha jechuu hin dandeenya. Maaliif waan hedduu utuu hin baratin garuu dubbisee viidiyoo garaagaraa ilaalee kalaqa kana hojjetee jira jechuudha. Kun barsiisota keenya warra kaaniif illee fakkeenyummaa kan qabudha jedhee yaada. Fakkeenyaaf amma namoonni gurguddaan addunyaa kanarra jiranii namoota sooressotas haa ta'u warra teekinooloojiidhaan guddatanis haa ta'u namoota dhuunfaa namoonni baay'ee gurguddaanii rakkinoota baay'ee keessa warra darbeedha. Even waan nyaatan dhabanii karaarra namoota turedha. Namoonni kun rakkina sana mo'anii gaafa iddoo guddaa ga'anii namoota akka isaaniitiif namoota akka isaanii amma irra jiranii fi barumsa guddaa ta'uu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu rakkinni gaariidha. Yoo rakkina rakkattee dabartetu namootaadhaaf fakkeenya ta'uu dandeessa. Nama gorsuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokkotu rakkatee jira yoo ta'e ati rakkina inni amma rakkachaa jiru sana argiteetta yoo ta'e kanaan dura aniyyuu akkas ta'een ture aniyyuu akkasiin rakkachaa ture akkasittiin keessaa ba'e atis jabaadhu keessaan baata jettee gorsuudhaa fi calluma jettee rakkinaan dabarsinee utuma rakkinaan dabarsine achi geessee waanuma jettee gorsitu illee hin beektu. Kanaafiyyuu rakkinni gaarii. Barattoonni gaafa mooraa kana dhufanii Amaanu'eel faana oolanii galan guyyaa sana gaafa nama abjuudhaan mul'ata guddaa qabaatee bulu natti fakkaatu. Keessumaa barattootaan arge keessaa mana barumsaa Nagaasoo Gidaadaarraa ijoolleen dhufan ergas dhufanii deebi'anii namoonni gara kanneen akka doosarii lafa qotu fa'aa hojjechuutti kaaniiru. Maalli yaadi kun innaan eegachi dhannee yaada kana nu keessa bule. Mucichi mucaa nama baay'ee cimaadha. Nama nu kakaaseedha. Yuunivarsiitii keenyaafuu nu boora abdii. Nuti barsiisaa Amaanu'eeliin haala addaatiin ilaalla jechuudha. Dandeettiin isaallee asumaan ibsamuu ni danda'a. Namni dubbisee waan viidiyoodhaan arge waan sagaleedhaan dhagee deebisee qabatamaatti deebisu waan salphaa miti waan ta'eef barsiisaa cimaadha jennee fudhanna. Guddiyoonni abdii na kutachiisan hin jiran dhugaa dubbachuudhaa fi fakkeenyaaf gaafani rakkinni tokko gaafa natti dhufu rakkina sana keessaa bahuudhaaf furmaata barbaada malee fakkeenyaaf karaa kana deemee karaan kun nan baasu taanaan karaa biraan immoo yaada. Yoo inni dideen ni mandhiisa. Maaliif yeroo isaatti hin geenye waan ta'eef haa taa'u jedhee tan dhiisa. Fakkeenyaaf anama yeroo baay'ee maashinoota baay'ee kalaqoota baay'ee qaba of harkaa. Hojjechuudhaaf baay'ee dhadhamaa. Saboota gaafa wantoonni hundumtuu nama jechuu nan dhiisa. Maaliif yeroo isaatti hin geenye. Yeroo tokko immoo keessatti of agarta wanta sana keessatti. Wanta amma sirka jiru kanaani yookaan yaada amma sirka jiru kana. Yaada amma sirka jiru kuni lafa kaa'uu danda'u qabda. Yaada lafa kaa'uu hin dandeenye tokko yaaddee ofumaa dhiphachuu irraa fakkeenyaaf harruma kaatee harruma paayileetiin ta'a yoo jettee hin danda'amu. Yookaan immoo dooktaran ta'a yoo jette hin danda'amu. Yookaan immoo amma harruma keenyaa irra sooressa ta'a. Fakkeenyaaf dargaggoonni keenya yeroo baay'ee akkamii bizinesii tokko jalqabanii harruma ka'eetanii waggaama tokkotti sooressa ta'a jedhanii yaadu. Kuni hin danda'amu. Qalbiittitu guddachaa hin deemama. Harra kaatee irra guddachuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu qalbiitti gaafa inni si duduun innis ta'a yeroo barbaada jechuudha. Ijoolleen dambii doolloof gimbii gubbaa ooftuu xiyyaaraati yeroo hundaa ooftuu xiyyaaraati dhaggeettuun bara ammaa nama yaaddu nyaattuu midhaaniiti nama yaaddu nyaattuu midhaaniiti. Kalaqa asitti hojjetame kun asitti kana futuun taane akka biyyaatti illee faayidaa kan kennu ta'uu qaba jennee amanna waan ta'eef keessumaa dhaabbata garaagaraa dhimmoota kanarratti teekinooloojii fi innoveeshinii yookaan immoo kalaqa irratti hojjetan akka biyya keenyaatti jiran illee akka addunyaatti jiran illee quunnamuudhaaf yaalii gochaa ni jirra. Keessumaa akka biyya keenyaatti yoo fudhanne insaa kan jedhamu meeshaaleen biyya alaarraa galan kominikeeshinii reediyoo firiikwensiidhaan hojjetan yookaan kominikeeshiniif hojjetan eeyyama isaanii malee gara biyya keessaa waan hin seenneef isaanii waliin dubbannee gara fuulduraatti wanta kana akka guddachuu danda'uuf isaanis deeggarsa mataa isaanii akka godhaniif yeroo darbee barsiisaa Amaanu'eel wajjin waajjira isaanii deemnee waliin mari'anneerra isaanillee waadaa hedduu nuu seenanii jiru jechuudha. Ergaani dargaggoota keenyaaf qabu dargaggoonni keenya
namoonni umuriin isaanii deeme yeroo isaaniitti hojii hojjetaniiru. Ijoolleen ijoolleedha. Dargaggoon immoo humna biyyaati. Kan waan hundumaa hojjetu dargaggeessadha. Dargaggeessa jechuun waggaa 18 qabee hanga 40tti dargaggeessa jechuu hin dandeenya. Hojii hojjechuu danda'a jechuudha umurii sanatti. Umurii sanatti fayyadamee umurii dargaggummaa kanatti fayyadamee hojii hojjechuu qabu akka inni hojjetu. Lammaffaa immoo haala jirutti fayyadamee wanta qabutti fayyadamee waa hojjechuu danda'uu qaba. Fakkeenyaaf amma naannaa koo kana wantoonni jiran normaalii wantootuma kanadha kan jiran. Wantoota kana waan hojjechuu danda'uun hojjedha malee waan hin qabne tokko utuu kun jiru waan hin qabne tokko barbaaduu hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu wanta harka jiruuni wanta danda'u hojjedhee jijjiirama fiduu qaba jechuudha. Lafa yaadan kan ga'amu qalbiittidha malee harruma kaatee harruma lafa yaadde ka'uu hin dandeessu. Fakkeenyaaf ammanii dirooniin hojjedhe yookaan xiyyaaraan hojjedhe. Xiyyaarota hojjedhe kana deemsa waggaa 4 deemeen as ga'e. Deemsa waggaa 4 boodadha kan inni bakkee ba'e. Shaakala yeroo dheeraa booddee qo'annaa yeroo dheeraa booddee viidiyoo baay'ee ilaaluudhaan viidiyoo baay'ee galaalte booda immoo maateeriyaalii sana argachuun illee baay'ee rakkisaadha. Maateeriyaalii sana argachuudhaan waa'ee maateeriyaalii sana qorachuudhaan chaalenjii baay'eetu ture jechuudha. Wantoonni baay'een illee maateeriyaalii ati yuutuubii irraa ilaalte yookaan immoo akkas naataa jettee fidattu akka sanas ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaafiyyuu yaalii si jalaa gubachuu danda'a. Vooltii hin barbaadamne gaafatti gootu. Kanaafiyyuu chaalenjii kana keessan darbee as ga'ee jechuudhaan har'a deemsa waggaa 4 deemetanii fakkeenyaaf dirooniin kun naa balaliite. Fakkeenyaaf namoonni har'uma na arganii har'uma kaatee balaliite jedhanii yaadu. Garuu kan isheen balaliite deemsa waggaa 4 booda balaliite jechuudha. Kanaafiyyuu deemsa deeman kana akka isaan qalbiitti deeman wanta har'a hojjechuu danda'an akka isaan hojjetaniin dhaamsa dabarsaaf. Egaan daawwattoota keenya qophii keenya muuxannoof ogummaa har'aan waa'ee kalaqaa Amaanu'eel Baalchaa irratti fuulleeffachuun waa irraa barattu hubattuu jennee isiniif qindeessine kana fakkaata. Waan nu daawwattaniif galatooma. Horaa bulaa. Faisu kana baafii koosi, inni kimsi qofa, inni la overdose.